Abbaan Duulaa abdii Oromooti. Abdii sirna gadaa kana baatee warratee kan deemu isa. Darbee Abbaan Duulaa Dinquu Dayaas qabsoo siyaasaa keessallee ture gaafa ummanni Oromoo ibidda keessa jatee wayyaanee ofirraa faccisaa jiru achi keessallee mala dhaawaa ture. Abbaa Duulaa jechaan akkas kan biyyan gurgurre Abbaan Duulaa jechaan akkas Abbaa Duulaa nuyi akkasitti beekna. Abbaa Duulaa Dinquu Dayaas akkasitti han beekan. Abbaa Muudaa Gadaa Tuulamaa Abbaa Baayiluu Gobanaa jedhama. Namni ija fayyaan oolaale malee ija dhibamtu oolaale waan faayidaa Dinquudhaan baay'ee beekuu wanni hin dandeenyetu jira. Ogaa laalan waan siyaasa waan dhuunfaa ofiitii deemu fakkaata malee guutuu Oromooti bakka jiranitti bara beelli kunoo darbe bara dabre kana keessatti konkolaataa isaatiin midhaan isaa fe'ee keessumaa Karrayyuu kan horii nyaatu kan namni nyaatu baatee achi keessatti dafqa isaa dhangalaasee dhiiga jechuudha. Namni qarshii namaa kennu dhiiga ofii dhangalaasee uummata kana beela jalaa kan baasaa bahe goota Oromoo qofa osoo hin ta'in goota biyya Itoophiyaati. Abbaa hiyyeessati jennan Dinquu Dayaas yeroo tokko maaltu jira mootummaan keenya kun namoota tokko ofirraa ari'a ofirraa gata. Fakkeenya amma siifan fuudha barattoota barana yuunivarsiitii keessaa yaate barattoonni yuunivarsiitii keessaa yaate sun Abbaa Gadaatti dhufte. Abbaan Gadaa wajjirra kanneen maal goone Dinquutti kennine barattoota deeggaraa ture. Artistoota biyyaa ba'an qarshii mana ittiin ijaarratan hanga sanitti kennee kan qisaasamanii dhufan hamilee isaanii eegee nama biyyaa ba'e biyyatti galchaa ture sila ta'eef ani wannuma jiruun haasa'a malee Dinquun naa jaalatu ebelu naa jibbee dhimatu kan nama jaalachiisu Waaqa. Abbaa Gadaa Lataa Birraatan jedhama. Gadaa Tuulamaa keessatti abbaa diinagdee abbaa sa'aatan jedhama. Abbaan Duulaa Dinquu Dayaas kana balleessee jedhee wannan argeen qabu sila balleessallee qabaatee itti meetan gorseetan daandiitti galcha malee wannan isa balaaleffadhullee hin qabu akka sirna Gadaatetti. Qabeenyi Dinquu qabeenya Oromiyaati. Siyaasni Dinquu sirna Gadaa keessatti qabu siyaasa Oromooti. Siyaasa sirna Gadaa Oromooti. Saba tokko gabroomsuuf saba tokko siyaasa isaa harkatti cabsuuf diinagdee isaa harkatti cabsuuf dura mootii cabsan nama qabeenya sossoosan harki duwwaan fuulan ibsu nama akkasiiti kan keessatti amma barbaadanii rukutaa jiran hamilee isaa cabsaa jiran gaafa jarriin adda dureen kun sammuun isaanii tuqame diinagdeen isaanii tuqame siyaasni isaanii tuqame kaduuba dhufu akkamitti uflaala. Miidiyaa alagaati irratti wal baasanii wannan taane dubbachuun safuudha kun safuu Oromoo keessatti hin eegamu. Oromoon dura walillee lubbuu yaa baasu garmaleellee miidhaa walirraa naa gahu dura wal gaafata taa'ee bakka kami badiidha bakkee kana irraa deebi jedhee wal gaafata malee oduu waliin gaafanne miidiyaatti wal baasee wal diinomsee wal rukuchiisuun fi karaa badiitti wal ofuunanii akka kiyyatti hin barbaachisuun jedha. Ilma ayyaantuti yoo balleessalleen mee gorsaadhaa mee akkana godha adeeffadhaadhaa nuun jedha. Abbaa qaba obboleessa qaba lammii qaba kanaaf yoo inni balleessa nu hin gorsine. Abbaan Duulaa barii qe'een isaatiillee abuuruu qabdi. Abuuruu sanillee wallaaleetti ijoolleen Abbaa Gadaan horkatti cabsite. Abuuruu wallaale darba hiddii shaniiti asitti kiisa sangaa falqaati asitti laallibata fardaati asitti qe'een Abbaa Duulaa kabaja qabdi. Sanillee hubatuu dadhabde ijoolleen Oromoo. Sanillee hubatuu dadhaban. Hubatuutu irra jira gaafatuutu irra jira. Maali Dinquun nama saba Oromoo balleessu? Deebisuu hin dandeenya akka duratti Abbaa Muudaa jedhe. Badirra jirta deebi as badi. Biyyaan balleessaa jirta deebi. Akkasoo goone malee ammalleen biyya bulchine hin dandeenya. Walambisuu sanyii wal dhoowwuudha. Kana dhaamsanii qabu nama kaan iyyuu nama guddataa jiru nama tattaafatee hojjechaa jiru faanaa deemanii inaaffi gaariin kana inaafanii akka isaatti hojjetanii argachuudha malee. Inni maal argate kana godhee jedhanii maqaa nama xureessuun Waaqa irrattis immoo cubbuu. Beekaa Abbaa
qabeenya abbaa diinagdee hayyuu baadhutii nun bayi garamiin baana jedhanii itti mari'atan malee akkanatti dhamaasu akkanatti suukanneessu akkanatti qabeenya ofii qabeenya Oromoo mancaasoo jecha abbootii qabeenya abbootii diinagdee ka Oromoo keessa jiru irratti aggaammin godhamaa jiru kun harka wayyaa jalaatiin Oromoo dadhabsiisu. Kun immoo hamma jallataan achi jirutti malee hin ta'u sabni Oromoo fudhatu kan hin beekas.